في مقام محمد رجال
ana kiraaru waadina murtee adda gubbaa jechuudha kan nu daawwachiisaa jiru ammoo waan kara afaan keessaa irraa dhageenyeen beekne mala sababa maalee ni dhageenye waan ta'eef ani magaalaa bareedduu magaalaa kabajaa magaalaa jaalalaa magaalaa aannanii magaalaa argitee kunuunsi ka seenee namatti namu kayyoo seenee ammoo namarraa baan magaalaa akkasiiti kanaaf tokko daawwadhaa isin baay'ee magaalaan tun ishee ibsa magaalaa namni itti dalagatu namni aqilii qaba akka keenya san fooqii dheeraa keessa taa'ee dhumaanii zahmaa godhaa deemu kinoo akkasin argitan lafa diriiraadha fooqi kiisiin isaanii guutuudha warri biyya kana haftaamiidha warri magaalaa kana birriin qabanii garuu akka warra Dubaayii fi Ajmaan Shaarle kana bashannana qofa irratti fokasin godhan baadiyyamaa dhufanii baadiyyama sana keessa taa'anii dalagatanii Itoophiyaa fooqii ijaaranii garaagarummaan nuuf isaan jidduu jiru ka garas gadi gara Dubaayii sun mooraaliidha haftaamii mooraaliiti fooqii naannis mukeessa nu fakkaata warri al'ainni kun ammoo haftaamima dhugaati Itoophiyaa fooqii ijaarata asuma taa'ee kanaafuu warri al'ainni jirtan ka shamaraa ka mana madaamii dalaytanillee ka dhiiraa ka hawaasitti maziraa gaala dalagaa dhuunfaallee uummattanii dalagdan dalagadha dhugaa dubbatuu fi waan ay haadan sochoonu kan xiigee dachii kanaati osoo gaarri jiraachuu baate ilmi namaa kun dachii kanarra jiraatee maali sababbiin isaa maali inni wal jibaala awtaana rabbiin dachee gaarreen kana hiribbaa yookaan xiigee chikaala dachii kanaa isinii goone akka qorannaa saayinsii ammayyaa ifoomsatti gaarri guddaan addunyaa gaara kam everest mountain jedhama ammas 800 everestiin kun ka Tanzaaniyaa sani Ameerikaa keessatti ka Tanzaaniyaa Kilimanjaaroo jedhama inni Afrikaa sun Kilimanjaaroo jedhama amma qorannaa waan saayinsii waan jedhu gaara nuti irra jiru kana dachaa lama kan ta'u dachii keessa jiraata laata underground jiraata